Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan ardastuuf sabiskiraayib gochuun dagatinaan isin jedha. Barnoonni keenya har'a qabadhee isiniif dhufe namoonni onlaayinii irratti galiiwwan adda addaa hojjechaa jirtan kanneen akka Poppo Laayivii fi Niikii namoonni hojjechaa jirtan isa kamtu bareedaadha yookaas akkaataa kamiitiin kaffala kan jedhu kana dura viidiyoo lamaan tokko hojjedheen ture. Garuu Niikii fi Poppo Laayivii keessaa kamtu caalaa kaffala kan jedhuun waa xiqqoo adda isinii baasuu barbaade har'a. Egaa jalqaba irratti Poppo Laayivii irratti seennee oliijin ilaalla jechuudha. Egaa namoonni Poppo Laayivii hin qabne akkuma beekamu appilikeeshiniin isaa kunoo isa kanaadha. Kana durallee isiniif kaa'een ture waan ta'eef kallattiidhumaan achi jala seentanii yoo ilaaltan salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. Egaa Poppo Laayiviin akkuma seentanii namoonni haaraadha yoo taatan yookaas namoonni kan duraa akkaataa baniinsa isaatii agartanii hin ilaalle yoo jiraattan keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Keessa seentanii akkaataa isaa ilaaluu dandeessu. Garuu namoonni kanaan dura hojjechaa turtanii wanta ani isinitti agarsiisu guyyaa irraa kaffaltiin isaa akkaataa kamiitiin wal caalaa Niikii wajjin kan jedhudha jechuudha. Egaa Poppo Laayivii irraa karaa ittiin galii argannu karaawwan afuriif haga shaniiti kan jiranii. Isaan kana isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf gara piroofaayilii kootii yoon deemu ani Poppo irratti baay'ee ollee hojjechaa hin turre. Noormaalii yeroo 3 fi yeroo 4 kaffaltii irraa fudhadheera jechuudha. Asuma abaawwatii koo jala seentanii yoo ilaaltan illee yoo xiqqaate doolaara 80 olirraa hojjedheera. Doolaara 80 olirraa hojjedheera. Irratti hojjechuu jalqabuun koo tureera jechuudha. Garuu amma yeroo dhiyoositti irratti hojjechaa hin jiru jechuudha. Irratti hojjechaa hin jiru yeroo dhiyoositti. Sababiin isaa hojii waan natti baay'ataniif jechuudha malee yuutuubii caalaallee faayidaa kan qabudha jechuudha. Haala kaffaltii isaatii isinitti dubbadheen keessaa ba'ee akkaataa itti hojjetan deema. Amma fakkeenyaaf Poppo Laayivii irratti kaffaltiin isaa koinii 10,000 irratti doolaara tokko kaffala. Fakkeenyaaf asirratti koinii 5,957 qaba. Koinii 5,957 kana withdraw bakka jettu kana tuqee yoon ilaale naannoo saantiba 60tu naa herregamee jira jechuudha. Gara doolaaraatti yoo deebifne jechuudha. Amma fakkeenyaaf doolaara tokko guutuudhaaf akkuma kunoo jala kanatti agartan exchange ratio jedhee kan jiru kun 10,000 koinii 10,000tu birrii 148 ta'a jechuudha. Birrii 148 jechuun doolaara tokko jechuudha. Doolaara tokkotu birrii 148 ta'a jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gaafa deebi'u jechuudha. Baafachuu kan dandeenyu immoo doolaara 10 gaafa ta'u jechuudha. Doolaara 10 gaafa guutu baafachuu kan dandeenyu. Egaa ani akkuma beekamu baankiidhaan fudhachaa waan hin tureef baankii akkaawuntiin koollee asirratti guutamee jira. Isa booda gara jalqabaatti deebinee kallattii kamiin immoo galii irraa argachuu akka dandeenyudha. Kana isinitti himu. Gara Niikiitti immoo deebi'een isinitti agarsiisa booda. Ammaaf gara Poppo kana qofaa irraati kan isinitti agarsiisuu barbaade. Egaa galiin isaa yookaas karaa ittiin hojjennu ni jalqabaa liiviidha. Akkuma argamu liiviin kun jalqaba kanarratti akkuma argaa jirtan liif bakka jettu erga tuqxanii booda liivii seentu jechuudha. Liivii akkas seentaniini kun bakka kanatti gooliif jedha. Erga seentanii sa'aatii tokko irra turtanii booda koinii 1,000 irraa argattu jechuudha. Koinii 1,000 irraa argattu. Egaa koinii 1,000 namoonni darajaa jalqabaarra jirtan jechuudha. Gara level 4 waan akkasii gadi irraa warri jirtan jalqaba kanaa haga 1,000ti. Xiqqoo gaafa leeveliin keessan dabalaa deemu isin guddisaa deema. Haga 2,000, 3,000 akkaataa kanaatiin isin dabalaa deema jechuudha. Inni lammaffaan paartiidha. Paartiin immoo 808 yeroo 2 argachuu dandeessu jechuudha. Keessattuu ji'oota muraasa asitti paartii irratti namoota biyya keessa jiraniif sa'aatii 2s ta'e sa'aatii 1s paartii irra yoo teessan isiniif hin laatu. Maaliidha? Paartii irra akkuma turtaniini fakkeenyaaf seenuu hin dandeenye kun akkaawuntiin isaa hidhamee jiraame bakka tokko seenee isinitti agarsiisa. Bakka tokkoon seenee isinitti agarsiisa.
Fakkeenyaaf kun yoo na seensise irra seenee sitti agarsiisa. Kunillee na seensisu namoota foloowarsii koo keessa jiran namoota tokko fakkeenyaaf asirra seenee sitti agarsiisa. Kunillee qollofamee jira. Bakka kanammoo seenee ilaala. Kunis guutuudha. Bakka kanammoo akka carraa ta'e iddoon jira yoo na seensise. Kunis cufamaadha. Kanas yaalee ilaala. Noormaalii kan isaan cuccufanii namoonni akka dhaqanii hin akkuma beekamu kunoo seenee jira. Egaa asirratti sa'aatii tokko ergan taa'ee booda sarara sadan sana tuqeetan riwaardi bakka jettu sanaa keessa seeneetan dhaqee ko'inii koo 800 fudhadhaa jechuudha. Ko'inii koo 800 fudhadhaa akkuma jalqaba asirratti agarsiisee ture. Liivii sa'aatii tokko seentanii jennaan ko'inii 1000 argattu. Akkasuma sa'aatii lamaaf immoo paartii irra yoo teessan fakkeenyaaf kunoo daqiiqaa 46 irra taa'een ture. Noormaalii hin fidne waan ta'eef fudhachuu hin danda'u. Sa'aatii tokko yeroo guutuu ergan tokko fudhadhe sa'aatii tokko sitti dabaladhee ammas daqiiqaa 120 kunoo jalqaatti akkuma argaa jirtan ergan taa'e si'a lammaffaa immoo fudhadhaa jechuudha. Egaa yeroo dhiyoositti paartii kanarra erga akkuma teenyeen fudhachuu hin dandeenyu namoonni Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Maal gochuu qabna? Namoonni giiftii yookaas gaambeelii nurratti taphachuu qabu. Ko'inii 800 argachuun qaba. Fakkeenyaaf ko'inii 800 yoo argadheni asii kennaan naa kennu sana argachuu danda'a jechuudha. Namni yookaas namoonni paartii kanarra taa'aa jiran ko'inii 800 narratti hin taphatan yoo ta'e argachuu hin danda'u jechuudha. Innaa namoota Itoophiyaa keessa jiranii fi agas mara poppoon akka duraa otoo hin taane xiqqoo haadisaa gadi bu'eera. Isa kanaatiif irra guddeessaa yooma ejentii taatanii namoota of jalatti qabaattanii akkaataa itti ko'inii waliif laattan yookaas pooyintii namni yoo sirriitti taphate guyyaa yoo haala mijataa sana qabaattaniin alatti xiqqoo ulfaataadha isiniin jechuun barbaada. Inni kan biraan kun jaluma kanatti akkuma argaa jirtan barreeffamni dhufu kun jira. Yeroo gaambolii taphachuu barbaannu yookaas yeroo fakkeenyaaf as gaafan tuqee ilaalu 318 qaba pooyintii jechuudha. Ko'inii utuu hin taane pooyintii. Isa kana dachaa akkanaaf argamsiisu yookaas namarratti gaafan taphadhu akkanaaf argamu gochuudhaaf barreeffama jala kanaa ilaalee yoo mallattoo loovii kan barreeffamaan jiru ta'e dhaqeen onnee fa'aa kan akka abaaboo fa'aa wanta kanan taphadha. Daayimendii barreessee dhufa taanaan immoo daayimendiin taphadhaa jechuudha. Amma kallattii maanii dhufee asirraa waan arge gadhiisuu hin qabu jechuudha. Maaliif ni jalaa kutaa waan ta'eef. Mallattoo loovii taphadhu jedha yoo ta'e kiis kan jettu kana irra guddeessatti yeroo baay'ee kan namaaf deebisu dachaa godhee nuu deebisaa jechuudha gaafa taphannu. Inni kan biraan jala kanatti barreeffamni yeroo dhuftu daqiiqaa tokko yookaas sekeendii 60 jettee barreeffamni wayii gaafa dhuftu barreeffamatti tuqnee gaafa gara viidiyoo sanaa deemnu pooyintii 40 arganna. Pooyintii 40 argannaa jechuudha. Pooyintii 40 argannaa wantoota afur isinitti himeera amma. Inni shanaffaan gubbaa kanatti kunoo akkuma argaa jirtan daqiiqaa 5 wanti asii banamtu tokko jirti. Ishee gaafa taphattan salphaadhumatti 40 argachuu jechuudha warri shamarranii. Warri dhiiraa immoo daqiiqaa 15 keessatti 200 argattu jechuudha. Daqiiqaa 15 irra turtaniitu ko'inii utuu hin taane pooyintii 200 argattu. Warri shamarranii immoo kunoo gararraama kanatti 40 argattu jechuudha daqiiqaa 5. Warri dhiiraa 200 qofaatti erga argattanii booda daqiiqaa 5 immoo 5 argattu jechuudha. Pooyintii 5 jechuudha. Haala kanaatiin erga walitti funaantanii booda rakkoon xiqqoon tokko yoo uumamte yookaas fuulli keessan liivirra yoo dhaqate kana hundumaa walitti qabee isin adaba. Kun amala pooppooti jechuudha. Inni kan biraan niikiidha. Niikiin akkuma beekamu erga pooppoon hojiirra ture booda kan dhufe
Egaa mee kan Pooppoo kana waa xiqqootti isiniif dabalama. Fakkeenyaaf Voin kan jettu kuni dhaabbata Pooppoo wajjin kan wal qabattudha. Pooppoo wajjin kan wal qabattudha waan ta'eef ishee keessaa al tokko akkaawuntii bira an seenne amma fakkeenyaaf appilikeeshinii Pooppoo isa noormaaliitiin liivii irra jira. Appilikeeshinii kan Pooppoo isa Voonii kanaa immoo kunoo haala kanaan bakka kanan jira jechuudha. Noormaalii kanaan dura asirratti maqaa koo sarchii godhee waan hin beekuuf gaafan isaan seenu naa fida jechuudha. Naa fida maqaa koo naa fida. Isa sanaaniin seenee wanta poointii asirraa qabu ofii koo irratti akkan taphachuu danda'u bilbila tokko qofa fayyadamee jechuudha. Bilbila tokko fayyadamee isa sana akka itti gochuu danda'u sitti agarsiisa jechuudha. Xiqqoo bilbila tokko irratti liivii lama banaa waan hin jiruufi daataan kun ala jalaa dadhabee fakkeenyaaf bakka kanatti ID koo yoon galchee naa fida. Isa booda ofima koo irratti gaamboolii yookaas kennaa ofii kennuu hin danda'a jechuudha. Akkaawuntii kan biraa banadhee ala kanaatiin Pooppoo hojjechuu ni dandeenya. Daataan waan naa banaa hin jirreef hin hubattu jedhee yaada. Inni kan biraan dhimma gara niikiitti hin deema. Niikiin noormaali viidiyoon waan dheerateef niikii irratti barumsa yoo itti isiniif fufuu barbaade koomentii irratti na beeksisa. Daqiiqaan dheerateera waan ta'eef gara daqiiqaa 20 minaaminii deemuu waan danda'uuf namoonni kanarraa akka isin hubachiisu barbaaddan yoo jiraattan koomentii irratti na beeksisa.